walgahii keenyarraa inni guddaan irratti xiyyeeffatu waa'ee dhukkuba busaati. Akkuma beektan dhukkubni busaa uummata keenya waggaa waggaadhaan yeroo yeroodhaan rakkina cimaa tokko balaa cimaa tokko irraan gahaa jira. Rakkina kana immoo dursinee baraaruudhaaf akka dhuunfaa keenyaattis akka biiroottis dursinee itti qophaa'uudhaaf warra akka UN, World Bank, warra kana wajjin jara kana wajjin hojjechuudhaaf rakkoo kana akka rakkoo keenyaatti ilaallee akka biiroo keenyaattis ilaallee balaa kana ammas irra nan deebi'a dursinee baraaruudhaaf nu keessaa nam tokko ji'a lamaaf fiildii deemee keessattuu bakka busaan itti baay'atutti qorannoo guddaa tokko geggeessee piroojeektii qopheessuu qabna. Yaadni isaa baay'ee bareeda. Yaadni isaa deeggaramaadha hunda keenyaan. Maaliif burqaan keenya hundinuu eessaa burqine? Baadiyyaadhaa dhufne. Baadiyyaadhaa burqine. Kanaafuu dhibeen baadiyyaa dhibee keenya. Rakkinni baadiyyaa rakkina keenya. Kanaafuu karaa hundaanuu waan baadiyyaatti dhufu hundumaayyuu baadiyyaa cina dhaabbannee isarraa qolachuutu nurra jira. Kanaafuu iyyuu jechisa waan gaariidha. Kanaafuu an amma garuu qo'eessaan mana keessa baay'ee qo'eessa. Haati manaa kootii immoo ulfa. Rakkina kan koo kanas immoo mee yaada keessa galchaati. Kanaafuu ummaa kan kootis naa ilaalaa jechuudha. Garaacha tokko natti taphateera. Garaacha akkasumas garaacha tokko natti taphateera. Garaacha akkasumas dhugaan jedhama yaadama ka'ee kanarratti ani gama kootiin deemuyyuu miti kun waan ibalu deemu jedhamu miti kun dhugaan siniin jedhan xinnoo kophee tokkotu kinoo luka kana na qabdee kinoo koronyoo kana gustee na qabdee hiddi kun akkatti na dhaabbate kinoo amma mataatti illee ol ba'ee wannoon dhukkubaatiin jira malee iddoon deeme akka walitti hangamada waan kun dirqama namummaa waan ba'uu qabnuudhaan gama kootiin dhugaan jedha garuu dhugaatiin fayyaa malee maal godhattaniiti wanti godhamu jiru. Well, yaada jira. Anis gama kootiin osoo deemuu hin danda'achu. Jechuun asii kan nu rakkisu hojiin riigaas nu rakkisuu hin danda'a. Dirqama kana an fudhachuu qaba. Lakki ati deemtee naani hojiin biiroo sasii ni miidhama. Kanaafuu ana dhaqa. Lakki ati bu'aa baay'ee hedduu qaba. Bakki deemuu sun rakkisaa waan ta'eef haala ta'e amma irra jirtuun immoo wanni kun siin mijaa'u. Rakkoon hin jiru. Ani kaleessumayyuu ummaticha keessaan dhufe. Ammas yoo naqee achuman naqa. Haala geejjibaa yoo ta'e amma na deemsisu deemeen lafa rakkoon na mudattettis kootte duudaadhaan nan deema. Sababa gaggaarii dhiyeeffataniif. Isaan dhugumaati manaa isaanii ulfaa. Ulfaa haadha manaa immoo abbaa warraa ciniinfata jedhuuti. Alii immoo hin darbayyu. Dhibeen bara kana rakkisaadha daddarbaadha. Dargaggeessichas yoo ta'e qofaas isaanii jira garaachi. Caalaayyuu kophee miilla isa kutteetti ribuu qabattee dudda qabattee gaalitee dhibee sammuutti taateetti. Kanaaf rakkoon tokko hin jiru. Ana deemuu qaba. Rakkoon. Baay'ee si galateeffadha. Galatoomii. Uumaa miti. Guyyaa sarratti dubbannaa durgura barreeffamu. Walgahii keenya xumurre. Anda miti sini
Akkas amuran deemu qabala mumamba lammi ko baraarun qabadee deemu sai miin saaxiluu barbaadeti moo iddoo isaan gosanii itti ammaan natti xinnaatee karaa dura taa'atti ta'uu barbaadeti akka afaan of mimmi'eessuun isaa mul'achuudhaaf min jiru jedhee inni itti gaafatamaa keenya duratti mul'atee ka'ee sadarkaa argachuudhaaf barbaade. Yaanni isaa kana natti fakkaata. Sadarkaadhaaf malee dhugaadhaaf sitti fakkaate dhageessee an dubbii tokko sitti mu jalqabuma dura namtittiin sun waajjira keenya seenuudha yommuu siin qoromsa fudhattee darbitu sana gaaddidduun si natti fuuldura wayii mee qaama isaa kanaan akkasitti deeme too iddoo san deeme hojjetee dhufuuf immoo annan deema dirqama lammummaa rakkoo inni naaqa galuu isaati. Illee dhugaatti galuu irratti ni guddaa. Obaamiti. Irraan gadee gulufuun nama dhibu. Ol bahuutu nama dhiba jedhanii. Bagana galuuf deemu. Bagana galti. Kaya giti. Naga galti. Jita. Lakki si furdise. Si furdise. Kaminaan biyyaatini. Aannan jira, buna qalaa jira. Ashiita kana dhageessi fakkaata. Waa meeqa jira. Obbo Buuta. Saafee kwartara tokkoffaa fidee lama arfaffaa fidee hin dhufeen. Kan duraa tokko. Inni duraa sun hojjetamee miti. Walitti qabamee kan hojjetanii. Nangeenye. Kanaanis asanii ergasummoo. Amma yoo nangeenye tumurree waan naa galuu dideetu jiramu maal naan jedhe. Akkaataa kanaan immoo Obbo Guutaa rakkoo hawaasaa hiikna jechuun oduu qofa nu jalaatii ta'a. Busaan akka yeroo darbee miti Obbo Guutaa. Busaan dugga limoojiitti beekamu amma baddaatti ol ba'ee baadiyyaa caalaa magaalaa rambalaa guddaa ga'aa jira. Dhimma kanaaf immoo qorannoon yeroo darbee qoqqoradhee ergaa ture haala kanaa wajjin walitti qabdanii ragaa ba'eessa argachuu dandeessu. Baay'ee na gaddisiisa. Galgalan dhufee hojjechaa bula. Bayyageni. Akkam. Dadhabbii baatee. Guyye. Maal? Yoo. Maal inni isbattee ati? Afteettaa reebii. Tarii borsaatti baattee deemtu sana qarsiisanii laata? Mana dhidhiibuu dhaqe moo mana yaalaa deemte? No, sa'aatii boodammaa miti. Boriis ta'uu, iftaanis ta'uu gaafa aduma boqonnaa godhadhuuti galii malee kanaaf yaadda hin binnamaa si achi kaannee nagaatti. Dhumeeraa hojiisu. Finne Maalama yoonaamu. garataan egaa waan naan gallawiitu jira. Amma yoona galataan eegaa maal baay'ee rakkisaa jiramu galataan immoo ida tarii kashalabboonni birrii baatee deema seanii biyyuu akkana cabsanii jedhe galgala. Wanti suni otuu wal ga'ii ga'inaa dhufuu qabaama. Naan laala. Iddootti siin gallees naan laala tu wal ga'ii hin dhumin. Dura ta'a galee egaa biroo kanaa keenya. Idaanin jiru jedhe. Akka? Ishii deemee dirqama namummaa ba'u malee itti sangaa. Lafa furaatee akka isaarraa jaamsa nama fakkaate dhugaarratti dureessu malee. Eenyuuni? Taakaa galataa irratti bilbilaa sa'u. Ambulaansiin ergee maal bakka argamti waan wajjin haafuu atuuti baga nagaan baatanii. Rabbi ini. Dhugaasnidha. Ani immoo suma naa galtee si galee inni icciitii dhaqabsiisuu barbaadde. Jechuun tola gara boodha. Maali ol geenjira mafulitti? Beenuu gaamaadha.